Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamii barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan egaa boqonnaa 5ffaa eegallee kutaa darbee kutaa 4ffaadhaan qulqullummaadhaa fi dubrummaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ilaallee turreerra. Qulqullummaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan qulqullummaan ishee qulqulloota hundumaadhaan ol akka inni ta'e isheen qulqulleettii qulqulloota akka isheen taate waa'ee isheedhaaf dursee wantoonni baay'een kan isheef barreeffaman darbees immoo waa'ee dubrummaa bara baraa ishees immoo ilaallee turre. Dubroo Maariyaam dubrummaa bara baraa qabdi jennee yeroo dubbannu dubrummaan ishee kan karaa lamaadha, kan yaadaaf kan foonii jennee baranneerra. Kan yaadaa gaafa jennu yaada ishee keessa dubra bara baraa ta'uurraatiin alatti ishee keessa wanti biraan yaadni biraa kan jirre. Karaa foonummaa immoo gooftaa keenya osoo hin ulfaayin dura yeroo ulfooftu akkasumas erga ulfooftee booda osoo hin dahin dura yeroo deessu akkasumas erga deessee booda dubra bara baraa ta'uu ishee kana ilaallee turre. Kan duukaa wal qabates kitaabolee qulqullaa'oo keessaa caqasoota muraasa kaasnes ilaalleerra. Isaan egaa akkas yommuu ta'an guyyaa har'aa immoo kutaa 5ffaa boqonnaa 5ffaadhaan kutaa 5ffaa kan barannu jechuudha. Galata kabajaa fi ulfina qulqulleettii Dubroo Maariyaamiif ta'u kan jedhuun kan itti fufnu ta'a. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan galata kabajaaf ulfina haadha keenya Dubroo Maariyaam yeroo jennu galatoon kabajnii fi ulfinni Dubroo dursee kitaaba qulqulluutti akkuma barreeffame ergamoota qulqulloota waaqayyoo bakka bu'uudhaan gara biyya lafaatti kan dhufe qulqullicha Gabri'eeliidhaan. Booda immoo dhala namaa hundumaa bakka bu'uudhaan dubartittiin yeroo sanatti qajeeltuu kan isheef jedhame Elsaabees erga sanaa immoo Dubroon kan dubbatteedha. Kunoo har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu qulqulleettii naan jedhu kan isheen jetteen jechuudha. Kana sadaniin barumsa kana keessatti galanni ishee kabajni ishee akkasumas ulfinni ishee maal fakkaataa kan jedhudha kan ilaallu jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa kan ta'u galatoo ergamaa Gabri'eeliiti. Galatoo ergamaa Gabri'eelii egaan wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kaasnee amma lakkoofsa 38tti yommuu ilaallu kitaaba qulqulluu irratti barreeffameetu ni arganna. Maal jedha? Elsaabees ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabri'eel Waaqayyo biraa gara kutaa biyya Galiilaa mandara Naazreetitti ergame. Ergaan isaas immoo gara Dubroon jedhamtu Dubroo Maariyaam jedhamtu ture. Ergamichis gara isheetti seenee jedha kitaabni qulqulluun. Ergamichis gara isheetti seenee kennaan kan guutamtee gammadi yaa gammaddu Waaqayyo si wajjin jira hoo ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan kanaan eegalee erga kanaa booda ergaa dhufeef dhimma isaa Waaqayyo kan isa erge dubrootti mee
dubroo amansiisee deebi'eedha jechuudha. Egaan galatoo qulqulluu Gabri'eel yeroo jennu kan amma caqasne kanadha. Kennaan kan guutamte gammadii yaa gammaddu. Tafassihii fissihiit oomii lixaggaa. Tafassihii fissihiit. Tafassihii jechuun gammadii jechuudha. Fissihiit yaa gammaddu. Kennaadhaan kan guutamte oomii lixaggaa. Kennaadhaan kan guutamte gammadii jechuudhaan haala kanaatiin itti hime jechuudha. Kan nama dhibu ergamaa Waaqayyoo qulqullichi Gabri'eel gara biyya lafaatti kan dhufe Waaqayyo kan isa arge akka inni dubroo galateeffatuudhaaf miti. Fayyina addunyaa waggoota 5,500dhaaf gidiraadhaan du'a bara baraadhaan jiraachaa jirtu du'a foonii du'a bara baraa kan jennu du'a fooniidhaaf du'a lubbuuti. Du'oota kana lamaaniin jiraachaa kan jirtu kana fayyisaan dhufee sin fayyisa kan jedhu deemiitu akkan dhaladhu hittimii kan jedhudha. Ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Gabri'eel garuu dubroo galatoo ishee kabaja ishee wanta beekeedhaaf maal jedhee kennaan kan guutamte gammadii yaa gammaddu. Waaqayyo si wajjin jira ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan galatoo kanaan eegalee jechuudha. Egaan guyyaa har'aas manni kiristaanaa keenya ergamaa qulqulluu Gabri'eelii sababa fakkeenya taasifachuudhaan bu'uura taasifachuudhaan dubroo Maariyaamiidhaan maal jetti nagaa ergamaa Gabri'eeliidhaan jechuudhaan kadhannaa keenyaan galatoo dubroo ni eegallaa jechuudha. Kanachuun maallaa galatoon kun kan dursee siif karaa qulqulluu ergamaa Gabri'eel kan siif kenname nutis si galateeffannaa jechuudha. Si galateeffachuun arrabni keenya cubbamaan yoo dadhabellee garuu kan inni si galateeffateen nagaa qulqulluun Gabri'eel siin dhiyeesseef sanaan nutis si galateeffanna jennee haala kanaadhaan dubbannaa jechuudha. Jecha nageenya qulqullicha Gabri'eel kanaan duuti bara baraa addunyaatti dhala namaatti murtaa'e kan turedhaaf kun misiraachoo kan jalqabaati. Misiraachoo ergaa jalqabaachuudha. Ergaa gammachuu jalqabaati. Kanarraa ka'uudhaan barsoonni mana kiristaanaa keenyaa maal jedhu qulqulluu Gabri'eeliidhaan meggaabii haddis nyaachisaa haaraa kan kakuu haaraa jechuudha. Yoo jalqabaadhaaf maqaa Iyesuus jedhu fidee kan dhufe Waaqayyo akka inni nama ta'u kan dhufe addunyaatti lallabe wangeela jalqabaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan nyaachisaa haaraa yookiin immoo meggaabii haddis jechuun abbootiin ni waamu. Kanaaf barumsa kanaan guyyaarraa kan ilaallu maadha. Qulqullichi Gabri'eelii jecha galatoonni dubroodhaaf dubbate kana tokko tokkoon warreen amma gara olitti kaasana tokko tokkoon kan ilaalludha kan ta'u jechuudha. Kan jalqabaa gammadii yaa gammaddu kan jedhudha. Tafassihii fissihiit kan jedhu afaan Ingiliziidhaan tafassihii gammadii fissihiit yaa gammaddu jechuudhaan qulqulluun Gabri'eelii eegaleera. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:28 eegallee yommuu dubbisnu kana ni arganna. Egaan qulqullichi Gabri'eelii haala nama dinqisiisuun gara dubrootti yeroo dhufu jalqaba kan dubbatedha. Tafassihii fissihiit gammadii yaa gammaddu. Waaqayyo si wajjin jira kennaadhaan kan guutamte ati dubartoota keessaa kan eebbifamte jechuudhaan itti fufee warreen hafan dubbate jechuudha. Egaan gammadii kan jettu kuni jecha jalqabaa jecha wangeelaati. Wangeelachuun maqumsaa maala? Gammachuu yookiin immoo misiraachoo jechuudha. Misiraachoon kun immoo kan eegale jecha yookiin immoo dubbii qulqulluu Gabri'eelii kanaan gara addunyaatti kan dhufe kanaan eegale jechuudha. Kanaaf qulqullichi maal jedhee yaa dubroo gammadii jechuudhaan eegale jechuudha. Jechi qulqullicha Gabri'eelii kun isa dhugaa dubbachuudhaaf dubroodhaaf kennaa guddaadha. Maaliif yoo jenne kennaa guddaadha jennee dubbannu maaliidhaaf kan jedhuuf jechuudha. Waaqayyo dursee addunyaa fayyisuudhaaf waadaa galee tureera miti. Addunyaa akka dhufee fayyisu waadaa galeera. Waadaa kana immoo kan raawwatu karaa dubroo filatee isheerraa nama ta'ee addunyaa kana fayyisuudhaaf wanta ishee filateedhaaf isa dhugaadha kun dubroodhaaf maal kennaa guddaadha jechaadha. Isheen dursitee mana qulqullummaa keessaa yeroo turtetti maal gochaa turteetti kitaaba raajicha Isaayyaas yeroo dubbisaa turtellee dubroonni ulfoofti kan jedhu isheedhaaf kan dubbatame yeroo dubbisaa turte maal jaarte maaloo bara isheetti osoo ni argame akkasumas immoo hojjechuu ishee osoo hin ta'e jechuudhaan hawwii
gad of qabummaadhaan amma kanaatti kana buutedha malee haadha waaqayyoo ta'uudhaaf yaaddee kan hin beennedha. Kanaaf kun waaqayyo dubroodhaaf kennaa guddaa taasisee kan isheef kenne waan ta'eef jechi gammachuu kun isheedhaaf kennaa guddaadha jechuudha. Kanaaf egaa gammachuu dubroo kana gammachuun isheedhaaf kan dubbatame kun isa dhugaa dubbachuudhaaf kan ishee qofaa miti. Gammadii kan isheef jedhame karaa dubroo dhala namaa hundumaatu gammadi jedhame. Dubroodhaaf isheen qulqullummaadhaan kan jirtudha. Garuu bara baraadhaan itti murtaa'e kan jirudha. Dhala namaa guutummaadha. Kanaafuu karaa dubroo gammadi kan jedhame kallattii maaliidha? Dhala namaadha. Kanaaf guyyaarraa dhalli namaa hundumtu gammachuun ishee kun gammachuu isaa waan ta'eedhaaf maal jedha? Kennaan kan guutamtee gammadii jechuudhaan immoo dubroo haadha keenya gara fuulduraatti akkuma laallu jechuudha. Dhaloonni hundumtuu ni faarfataa jechuudha. Manni kiristaanaa keessa immoo gammachuu ergamootaa kan ta'e gooftaa kan deesse yaa dubroo gammadii Beeteliheem Kiristoos keessaa kan dhalate yaa dubroo gammadii tikseen dhugaa sirraa kan dhalate yaa dubroo gammadii jechuudhaan haala adda addaadhaan jecha qulqulluu Gabrieel kanarraa ka'uudhaan yaa dubroo gammadii jechuudhaan galatoo baay'ee qabdi jechuudha. Dhuguma kun dubroodhaaf kan ta'u kan isheef ta'udha. Ergamichi Gabrieliin kan dubbate dubroodhaaf galatoo isheef ta'uun afaan ergamootaadhaan jechuudha. Galatoo isheef ta'uun eegalee kun kan jalqabaati jechuudha. Ittaan immoo kennaan kan guutamtee jedhe kennaadhaan kan guutamtee gammadii yeroo jedhu dursee egaa waaqayyoo dhala namaa yeroo uumu kennaa kenneeraafi Addaamiif Hewaaniif kennaa mucummaa isaa isaaniif kennuudhaan kabajaan isa galcheera. Gannata isaan galcheera. Kana booda garuu dhalli namaa haala sanaan jiraachuu hin dandeenye cubbuu yoo raawwatu waaqayyo kennaan isaa kun guutummaadhaan dhala namaarraa adda ba'eera. Kanarraa kan darbe kana qofaas immoo miti qaama isaallee kan ittiin haguuggatu dhabeellee hamma kanaatti namni kennaa amma kanaa dhabeera jechuudha. Erga sanaas uumaa isaa waaqayyoon ni dhabee mana isaa kan taate teessoo taate kan isaaf kennamte gannata edenillee ni dhabe jechuudha. Osoo haala kanaan jiru dhagaa dhalli namaa haala kanaan kennaa waaqayyoorraa akkasumas gannata waaqayyoorraa isuma waaqayyo mataa isaarraatu adda ba'ee jiraachaa osoo jiru waggoonni 5,500 erga lakkaa'amanii booda baruma kana keessa jechuudha. Ergamichi qulqulluu Gabrieel dhala namaa keessaa tokko kan taate durboota argamuudhaan maal jedhe kennaan kan guutamtee jechuudhaan isheef dubbate jechuudha. Isa dhugaadha kun baay'ee nama dinqisiisa. Dhalli namaa kennaa waaqayyoorraa adda ba'ee osoo inni haala kanaadhaan jiraachaa jiru qulqullummaa yoo jiraates qajeelummaa yoo jiraates dhalli namaa osoo inni si ol galaa jiru sanyii namaa kan taate ergamaan Gabrielii dhufe immoo gammadi kennaadhaan kan guutamte gaafa inni jedhu kun baay'ee kan nama dinqisiisudha. Keessas immoo kan nama gammachiisudha. Egaan dubrooni kennaadhaan kan guutamte gaafa jennu kennaan barumsa kanaan kaasaa turre yeroo darbansa waan ta'eedhaaf keessa deebuun badaan barbaachisu. Walumaa galatti garuu kennaan dhala namaadhaaf kennamu eessa jira? Harka dubroo jira jennee bira dabarreerra. Kennaa waaqayyo kennaan kan mataa isaati kan amalummaa isaati. Isaa gaditti garuu dhala namaadhaaf uumama isaadhaaf kan kennamu kennaawwan kennamuu danda'an hunduu dubroo harka jiru jechuudha. Kanaafidha qiddaasa irrattis gaafa dhageenyu ተውቦ ወሀብተ ሰማት ለማርያም ድንግል ተውቦ ምረት ለሚካኤል ወብሳ ለገብርኤል ወሀብተ ሰማት ለማርያም ድንግል ቁልቁሉ ገብርኤል ሚካኤል ዳፊ ዲፋማ ከኔ ቁልቁሉ ገብርኤል ዳፊ ሞ ከና እርጋ ምስራቸው ከኑ ከኔ ሂሙ ከኔ ድብሮ ዳፊ ሞ ማል ከኔ ወሀብተ ሰማያት ከና ሰሚ እሼፍ ከኔ ጀቹዳን galateeffannaa jechuudha. Kanaafuu magaalatti kaasaa akkuma turre kennaan dubroo kan qulqullootaa raajota waaqayyoo ni caalaa, kan duuka boota gooftaa keenyaa ni caalaa, kan mana kiristaanaa ni caalaa, kan abbootii mana kiristaanaa, harmoolii mana kiristaanaa qulqulloota hundumaa ergamoota waaqayyoo dabalatee kennaan ishee kan hundumaatiin ol
ni caalaa jechuudha. Kanaaf walumatti qabee qulqullichi Gabreeli haala dubroodhaaf ta'u maal jedhe kennaadhaan kan guutamte jechuudhaan ishee galateeffate jechuudha. Nutis kanumarraa ka'uudhaan guyyaadhaa maal jenna kennaan kan guutamte jenne kallattiimaan akkuma dura kaasne nagaa ergamaa Gabreelii qulqulluudhaan yaa dubroo nagaa siin jennaa jenne kennaadhaan kan guutamte jechuudhaan qulqullichi Gabreelii kallattiimaan haadha keenya galateeffateen nutis ni galateeffannaa. Galatoon kun kallattiimaan dubroo haadha keenyaaf ni ta'a. Sirriitti isheedhaaf ta'a. Unkaan arraba keenya cubbamaa kanaan mitiitu ergamoonni Waaqayyoo hafuura warreen ta'an haadha keenya dubroo haala kanaatiin yeroo jalqabaadhaaf kennaan kan guutamte jechuudhaan afaan ergamootaarraa galatoon isheef dubbatameera. Kanaaf galatoon kun sirriimatti dubroodhaaf ni ta'a jechuudha. Waaqayyo si wajjin jira jedhe qulqulluun Gabreelii taansuudhaan Waaqayyoo si wajjirraan jira kan jedhu kun maali? Waaqayyo namarraa adda bahee jira kan jedhu tarii sammuu namaa keessatti gaaffii uumuu waanta danda'uudhaaf dhuguma kun dubroo qofaadhaaf kan dubbatamedha. Waaqayyo si waliin jira kan jedhame ishee qofaaf yeroo sanatti kan dubbatamedha. Har'a miti yeroo sanatti. Dursee Waaqayyoo dhala namaa hundumaa wajjirraan tureera. Garuu jalqaba akkuma kaase sababa cubbuu isaadhaaf dhalli namaa maal ta'eera? Kennaawwan sana hundumaa yeroo gatu Waaqayyo gargaarsaa qofaadhaan malee akka duraatti dhala namaa wajjirraan turre. Gargaarsa Waaqayyoo namni adda bahee jiraachuu hin danda'u. Gargaarsi Waaqayyoo hin jirtu yoo ta'e namni guyyaa tokko haa turu sa'aatii tokko turuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo gargaarsaa nama wajjirraa jiraatu malee waggoota 5,500 sanaaf warreen kakuu moofaa jechuu kooti. Akka duraatti akka Addaamii fi waan yeroo uumutti dhala namaa wajjirraan akka turetti dhala namaa wajjirraan hin turre. Kanaaf waggoota kana hundumaa gargaarsa Waaqayyoo qofa jira. Garuu Waaqayyo immoo namarraa adda bahee kan ture dhalannaa gooftaa keenyaan kanaafidha. Dhalli namaadhaaf ergamoo Waaqayyo maal ta'ani tokkummaatti dhufee Waaqayyo nu wajjirraan ta'e Amaanu'eel jenna mitire. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjirraan ta'e jechuu keenyadha. Dhalachuu isaatiin Waaqayyo deebi'ee nama wajjirraan kan ta'e malee nama wajjirraan hin turre sanatti. Kan nama dhibu dubroon bara kana keessa osoo jiraattu yerootti gargaarsi Waaqayyoo malee Waaqayyoo akka sanaatti nama wajjirraan jiraatte yeroo jalqabaadhaaf Waaqayyoo si wajjirraan jira jedhamuudhaaf kan isheef dubbatamedha. Eerraa qulqulluu Gabreelii irraa jaadha. Jechi nageenyaa kun kallattiimaan dubroodhaaf wanta guddaa ta'u malee garuu gammachuun kun gammachuu dubroo qofaa osoo hin taane gammachuu eenyuti? Gammachuu keenyadha. Maaliif? Ishee wajjirraan Waaqayyo wanta jiraateefidha. Ishee irraatu nama ta'e Amaanu'eel kan jedhame. Amaanu'eel jedhame immoo maal ta'e? Nu wajjirraan ta'e jechuudha. Gaafa nama ta'u nu wajjirraan ta'e nuti bakka keenya duraatti karaa ishee deebine jechuudha. Kanaaf Waaqayyo haala kanaadhaan sababa taasiseetu karaa dubroo addunyaa guutummaa fayyisee jechuudha. Kanaaf kun sirriimatti dubroodhaaf galatoon kun maal ta'a? Ni ta'aaf jechuudha. Waaqayyo si wajjirraan jira kan jedhamu kun wanta guddaati. Wanta guddaati. Yeroo sanatti haala kanaatiin yeroo turametti Waaqayyo garuu isheerraatu foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee osoo nama hin ta'in dura maal ture? Ishee wajjirraan ture jechuudha. Kun kallattiimaan kana nu agarsiisa. Nutis immoo guyyaarraa kadhannaa keenyaan galatoo haadha keenyaaf kan dhiyeessinu keessaa maal jenna? Waaqayyo si wajjirraan jira gammadii jechuudhaan haadha keenya dubroo ni galateeffannaa jechuudha. Kun kallattiimaan galatoo afaan qulqullichaa ergamaa Gabreeliidhaan dubroodhaaf dubbatame dubroon kan ittiin galateeffatamtedha jechuudha. Kan xumuraa immoo qulqullichi taansee maal jedhee ati maalidha? Dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan galatoo isaa amma kanaatti fide jechuudha. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuunsaa dhugaa dubbachuudhaaf dubroon sirrii akkuma qulqullichi dubbate dubartoota hundumaa keessaa kan eebbifamtedha. Waaqayyo dursee maal jedheera? Yeroo Addaam gannata keessaatti ari'amu dubartittiirraa kan dhalatu mataa boofichaa ni rukkutachuudhaan dubbateera. Waa'ee dubartittii kanaa gara fuuldaatti ni ilaalla. Dubartii kan jedhame eenyu akka ta'e kallattiimaan dubroodha. Dubartittii kan jedhamte haadha keenya dubroodha. Maaliifidha dubartii kan jedhamte kan jedhuuf itti deebina sirriima jedhamuun isheef ta'eera. Kakuu haaraattis immoo gooftaan keenya maal jedheera?
yaa dubartiis waliin maalan qabaa qulqulluun Phaawulos immoo dubartiirraa dhalatee nu fayyisee jechuudhaan dubroo haadha keenyaan dubartii jechuudhaan kaasaniiru kun gara fuuldaatti ni arganna rakkoon qabu jechi abdii fayyinaa kun egaa addaamiif kennameera dubroon akka isheen dhuftu achirraa immoo fayyisaan akka dhalatu jechuudha boodas immoo waaqayyo kana booda abdiiwwan adda addaa abbootaaf galaa tureera kan akka Abrahaam yoo laallee akkasumas qulqulluu abbootii biraa laallee isaaniif galamaa tureera waadaan tunta waadaa baay'ee isaaniif galamaa tureera xumura waadaawwan kana hundumaa kan ta'e garuu fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos abaarsa fooniidhaaf abaarsa lubbuu kan balleessu jechaadha eebbifamaa kan ta'e inni ilma waaqayyoo kan irraa dhalatu dubroon maal jedhamte eebbifamtuu jedhamtee isheef dubbatamte jechuudha eebbifamtuu jechuun kallattiimaan abaarsa lubbuu kan hin qabne abaarsa foonis kan hin qabne haadha eebbaa jechuu keenyadha ishee irraa kan dhalate firiin gadameessa immoo maala innis kan eebbifamedha gara fuulduraatti ilaalla innis kan eebbifamedha inni eebbifamaa gaaf jennu abaarsa foonii abaarsa lubbuu kan hin qabne akkasumas immoo abaarsa kana kan balleessu jechuu keenyadha kanaaf dubroodhaaf dhuguma ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha kan jedhamu kallattiimaan isheef ni taachuudha durseenis akkuma baranne isheen dubartoota hundumaa keessaa maaldha addadha kan eebbifamtedhas qulqullummaan ishee dubrummaan ishee gadoof qabummaa ishee gara fuulduraatti kan ilaallu kun eeuduu kaayyuu kan ishee wal dorgomsisu miti jechuudha kanaaf galatoon qulqulluu Gabriel egaa haala kanaatiin achirraa ka'uudhaan maal taasisna dubroo haadha keenya ni galateeffannaa jechuudha kan ittaan immoo kanumaa wal qabatee galatoo Elsaabeesidha inni kun barumsa keenya kutaattaanuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u eebbi gargaarsi kadhannaan haadha keenya dubroo hunduma keenya wajjirraa naa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof